barsiisaa ture inni Kiristoos. Goobas namni Musa Yesuus duuka bu'ee seera Waaqayyoon itti kenne san dhugaa Waaqayyoo irraa dhagee barsiisan Yesuus duuka bu'ee jireenya bara bara argatamuun argatu. Maal jetta? Jireenya bara bara argatamuun argatu. Thank you. Karaa ofiis barsiisee karaa Waaqayyoos barsiisee. Anatti samanaa abbaa kootti samanaa jedhe. Yesuus Kiristoos. Museen immoo anatti samanaa hin jenne. Yesuus Kiristoos. Waaqayyoon waatti quba qabe. Dhugumaan ati barsiisaadhoo. Dhugumaan nama waliin caalchiftoo karaa Waaqayyoo barsiifta jedhanii ni miti. Ewa Kiristoos anattis amana abbaa kootti samanaa jedhe. Museen immoo anatti amana abbaa kootti amanaa hin jenne. Si galaa miti. Amana. Okay, Yesuus maal jechuuti amana? Abbumatti quba qabe. Abbumatti quba qabe jechuudha onnaan eenyu Museen. Maal jechuudha akka jedhe Waaqayyotti amanaa anattis jedhe waa lamatti. Anattis jedhe yaa anattis. Okay. Baneen imanuu jedhe. Ishi okay. Museen immoo banee imanuu alaalam. Qoy ishi ayyaa asumatti deebista. Baabbaatee bichaa imanuu no. Ishi Waaqayyotti amanaa jedhe. Waaqayyotti amanaa jedhee mi dura? Akkasii maas dadhabne abboo gaa nadaajin sistem nurraa qayyare. Ortodoksii keessaa siin dhufe kaa phenxeen hedduudha ortodoksiin hin jiru. Warra phenxee keenya ol waame. Takkitoo kana deebis. Ishi Waaqayyotti amanaa. Okay. Biliyoon kana guddisaa mee? Edaa uummata akkana dadhabsiistanii sallamsiistanii. Maal dadhabsiifna? Jechuun waf jedhee ante shaaraa qabachuu malee naannaf ni ante osoo dhugaa jaan argu. Maa dhugaa? Okay waan jedhu. Okay Adam. Nama naraa jira. Adam ilma Waaqayyooti moo ilma Waaqayyooti mi Adam? Okay biliyoon assalaamu alaikum. Kala dedisa. Yaa. Harkaan tira jira. Biliyoon injiru. Biliyoon kana jiran faroo godha challenge way kannamee fi nama meeqarra geessanii jirta meen ilaalaa qoy. Yaa hawl. Okay dafaa kaa waan 380 galchaame. Namni amma jirtan kun biliyoon isana jala jiru kana jara keenya obboleen Islaamaatis kan Sabaatis kan Oromootis yoo Amaaraatis kan Silxee Gojjaameetis kan Namaatis kan Seexanaallee yoo jiraatan follow godha maaloo. Challenge follow godha ishaan. Namni harkachuu obboleessa keetiitiif gammadu yoo jiraate. Challenge san qixaataa boodaan jira yoo garteen gunnes mindaa sarraa kutaa jechuudha. Kanaaf godha kaa gootanii mee warri gootan goone jedha. Keefaa goote? Maal godhu? Challenge kan maal godhu? Follow godhi. Nama sallamsiistanii follow sin goona abbo? Labsanii miti. Challenge waan biraati. Waan amantaa adda qabna bar waan gartee naggadaa dalagaa irratti gargaara waan adda addaa irratti tokko qabnaa miti. Maali khairin isin dalisiistan nama musliima godhuudha malee yoo ta'e illee. Badiidhaa duuba kuni. Waaqayessaa jennaani miti dhiisaa caffaraa kottaa jechuutti shubbisaa jechuutti hin jirru bar. Karaan karaa. Follow godhimee atu follow godhimee isa si gubbaa jiru kan follow godhimee namni godhamee eenyu namoota beekuun godha. Kuno biliyoon godhi. Biliyoonii kana hin beeku abboon. Godhi kaa ana. Abboon beeku nama hin beekne follow godhooni. Beeki anaa si barsiisa. Na abboon namni naati na barsiisu lee. Aboo maan taatu godhi siis nama goona gaafa. Simaayyuu jennee ishiin maal taate kadha birri kennisiin jechuutti hin jirru bara. Nama adaba qaboo ta'e. Quba kanan Waaqayyoon Museef qubaan caafee kenneefi quba kan Waaqayyo haa eebbisu. Araandiif simboon mana keefaati galeera. Gaa'ilallee kenneefira Waaqayyo qulfiillee gamoolee se kenneera konkolaataallee hin argatta jedhebbo. Ameen jedhi fira. Warri keenya warri peenxee kunillee beetaa yaada mataa ofii taasa'u baay'isawee garii. Yaada mataa keetii haasa'a sila yaada mataa isaanii yoo ta'u naasoyne. Dhugaadhaan illee tibbitoota kan dubbatan. Miliyoon gootanii jiran alii godhu jiranii. Ustaz nama kuma jira maa histi maa barbaachisame harkata nama keenya maa godhaka mani bar jaran sekendi takka jennaan takkumattu gootan dhumattee barsila moo jarri kun gurraan hin dhaga'u moo bakka nambara zimbuloo akkanuma taa'u jiran follow irraa kaafadha isa dhaqaame waan isa godhe challenge isa kana keesseebsaaf challenge riyaala kuma lama jechuun gartee waan kana baatii tana jechuun torbaan maali torbaan meeqa jedhee sabboo irraan fadhe Allahumma salli lamaa baay'ee takkatti baatii takka tanatti 300 yoo goote riyaala 2000 yoo gartee hin guunne guyyaa sanitti yoo hin guunne mindaan keetu 2000 hin jiru qabaatii meeqa baatii lama shaaloo kanallee interview godhaa shaaloo mamaa jedhasa shaaloo ka jedhamu shaaloo ni goona inshallah godhaa jiran fakkaata ana fakkaatame kunillee nama kiyya miliyoonis hin dubbatu masha Allah rukutaa ka jirana maaloo sabboo kuma tokko goonee warri gootan isiniif Waaqayyoon gartee waa hunda isiniif haa tolchu hin kufinaa isin nama hedduu qaba nama kuma meeqa qaba sila nama kuma 23 qaba kuma 200 ho'i qaba okay akka shalom
janneen afaan takko namatti hima. Shee Jamaal Haji assalaamu alaikum. Hai. Jamaal Haji tuni. Shee Jamaal Haji reefu dubbisanii biran jiran na fakkaata. Okay. Nagara ammaan argaa bar. Suuraa namaa kaayatanii see isaanan. Akkasii mu'aazama bawweenna galatooma ulfaadhaadha. Ati Yesuus Nu galchuu keessan yoo galatooma. Waaqayyo ergate Waaqayyo tokkicha malee waaqessin tole. Oh Yesuus jechuun barani bexaam itti istinfaashee kiyya bara. Jechuun ila hafuura kana dhaabbachuu turannatti salphataana. Oksijiinii dhaabuu turannatti salphata. Abboo waan jedhe Yesuus Kiristoos osoo abbaan hin jiraanne ilmi kun ni argama. No anam Yesuus amma Yesuus maqaa dhawurra sekondiidhaaf hafuura baafadhu kanaaf dhiisuu kana turannatti salphata baay'ee. Dhugaa osoo Yesuus kun bari seene bari hin jiraanne. Boqonnaa takka si gaafadhaa qoy. Boqonnaa takka si gaafadha. Abbaa asii kana nagaruu. Ali baasiif haa dubbisu maalitti Ali baasi. Mee akkuma keessa sanitti yookiin karaa sirrii qajeelchaadhaa karaa dhaamee dhuguma. Mootota duraa sana lakkoofsa 10:22 baasiif haa dubbisu. Yoonni jaldeessaa sana. Siin guddisaa mee? Siin guddisaa. Mootota isa duraa boqonnaa meeqa? Boqonnaa 10 lakkoofsa 22. Innum keefaan dubbisee adeemu. Okay. Salamoon jaa mooticha hin mul'atu. Innummaan haa dubbisu. Inni haa dubbisu. Wayya naa dubbisu maal sila bannaati maal sila. Nara haa dubbisu. Ali wanni kan kee kun jalatti hin mul'atu. Okay. Taragaaga. Keefaa dubbisayye. Salamoon mootichi markaboota ittiin nagadan qaba ture. Isaan markaboota Hiraamii wajjin nagaa okay Hiraamii jechuun maal jechuun? Hiraamii wajjin ayya saba jechuun warra nama waliin dalagan. Okay. Markaboota Hiraamii wajjin nagadaaf galaana irra hin deddeebi'u turan. Markaboonni sunis waggaa 3 al tokko warqee meetii ilka arbaa qamalee fi jaldeessa'in fidu turan. Jedhetiniin gadi bu'aa. Okay. Maal fidu turan? Okay, kan fidu turani meetii ilkaan arbaa jechuudha. Warqee meetii fi jaldeessa illee jedha. Ni fidu turani. Maalitti godhan jaldeessa? Jaldeessa deemee gaafa dhukaa caakkaa dhagite waan itti godhan. Markaba bar jaldeessa tokko miti bar markaba ni beeyta? Na hin beekee. Markabni jaldeessa meeqa fuudha? Okay, markabni maal jechuun maal hedduu fuudhuu hin danda'u reema madda. Jaldeessa akkam godha Salamoon? Maal waan itti jameef maaliif achi waan itti jameef dubbisaa qaba? Beeku kanaan na dhibee bar. Atillee ta'eetiin abboo gaabbuleessa gabaatee keessa baattana fakkaate. Jaldeessa nagaduun hin danda'amaa? Atillee gabaatee keessa baattaa obboleessa nurraa dhiisi. Amma nagaan deemu. Gabaatee keessa baattaa nuu jiraachuu barbaanna. Amma sii galeera. Ganda feentee hin dheeytaati? Maarraa godha obboleessa. Dhaqallee rakkoon angara hojii waaqeffadhaa maal taate charsi isaanii hojii waaqeffadhaa. Shaloom kana dubbisime. Shaloom. Hordofsi akraari sanii miti barbaayisoo. Waggaa dhugaanu. Okay, wangeelli jaldeessatti illee lallabaa jedha. Wangeela jaldeessani lallabdaati? Wangeela jaldeessani lallabdaa? Akkam. Mee eessatti lallabaa? Sii kannu? Eessatti lallabaa? Siifin kan Naakan hin lallabdaa keewwata sun si kan arraa jalqabdee. No, as kenni ta'e hin dubbisneet inni itti lallabaa. Okay, siifin kan wangeelli waa hunda lallabaa jedha. Wanni baasi Marqos 16. Amantaan kee waan akkana anayyamaa bannaatin mu'aas. Qoy. Maqaa isaatiin. Hin muddamtamoo isa wayita agartu qoo isa duubaa osoo ita malee.
Ustaz Marcos kudha jaha dhaqee. Dallaa utaaluu fi kudha shan immoo kudha jaha laale kudha shan hanqa kudha jaha jechira jira deemaati tangaaza kila waan uumama hundatti jedhu sana hin gaafadha achifoota haa dubbisu ninu. Kudha shan irra. Inni garuu biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa jedha. Okay, eenyutu uumama hunda lallabaa jedhe keefa? Okay, namni amane namni cuuphame hin fayya jedha. Namni hin amanne garuu itti hin faradamaa jedha. San beekee boqonnaa kudha shan irra. Deemaati Yesuus Kiristoos uumama hundumatti lallabaa jedheemi wangeela. Okay, yaa. Okay, jaldeessi uumama moo uumaadha? Uumama hundatti lallabaa jechuun gaa'ii warra gaa ilma namaati malee gaa uumama. Ilma namaan jedhu uumama deema ilma namaan lallabaan jenne. Deema uumama hundumaatti lallabaa jedhe wangeela. Okay, thank you. Okay, uumamni hundi gartee jaldeessi uumama moo uumamaa miti? Jaldeessi uumama, jaldeessi illee, leenci illee, waraabessi illee uumama martu. Maaliif ortodoksiin itti lallabdanii isin jaldeessatti? Jaldeessatti uumama gaa kama silaa dubbatuu fi dhaga'u malee maatti kun jaldeessi. Jaldeessi tokko kan dhaga'u ni jira TikTok. Thank you. Nasii deebisaa qo'e kaa. Deebii adadheeyyu. Amma jarri jechuudha eega du'anii boodatti hin ka'an sii galaa cubbuu siin qaban sii galaami. Bineensonni beeladoonni malee kun cubbuu hin qaban dhalli namaa immoo cubbuu qaba. Ka cubburraa immoo kan fayyaniin namoota akka beeladaa fi beeladoota fi bineensonni akka du'aan boodatti akka jiree isaan akkuma du'anii hafan dubbatee ragaa. Wangeelan fudhachiiftu jaldeessati. Hin fudhachiisee maaliif hin jettu? Maaf ajaja Yesuus hin raawwanne kaa. Amma tanuma anqasa matana macaafa takkatti sararama takkatti qabatanii deemin kaa duuba waan nu barreeffame. Okay, ayyeessa kanas radhise jaldeessanii nyaatamu nyaattooti. Ara nyaadhaan impileessa kiyya. Okay, nyaadhaa jedha kaa wangeelli. Jedhu obboleessatti jedha. Okay, seera uumamaa baasiif abboo seera uumamaa boqonnaa